Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii tola ooltummaan namoota harka qalleeyyii fi biyyaa faarsaa kaffalan deeggaruu haadaa taasifateera. Hojichis qindoomina bulchiinsa magaalattii fi abbootii qabeenyaa tola ooltota garaagaraan kan hojiitti hiikamaa jiru yoo ta'u, Finfinnee kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittiitti manneen lakkoofsaan 253 ijaaramuun namoota biyyaaf oolmaa guddaa oolanii fi kutaalee hawaasaa galii gadaanaa argatan deeggarsa barbaadaniif dabarfamaniiru. Sagantaa dabarsa manneen tola ooltotaan ijaaramuun qaamolee deeggarsa barbaadaniif kenname irratti kan argaman kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee bulchiinsi magaalattii waqtii gannaa karoora qabateen manneen lakkoofsaan 3,000 caalan ijaarsisuu fi murteessuu ibsuun karoorichi hojiitti hiikamaa jiraachuu itti dabaluun manneen 1,924 dabarfaman keessaa 253 kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittiitti tola ooltotaan ijaaramuun dabarfamuu hubachiisaniiru. በበጎ ፈቃድ አገልጋዮች ከጎደሏቸው ቆርሰው በሰጡ ቅልብ ባላቸው tola ooltota harki isaanii hiixatu kanneen kennuu beekan warreen laphee qulqulluudhaan arjoomaniin hojjetamuun baay'ee nu gammachiisa. Warreen carrichaa argattanis baga gammaddan. Haga ammaatti hojiilee kana fakkaataniin waqtii gannaa kana kan hojjetaman manneen 1,924 dabarsineerra. Manneen dabalataa 3,000 caalan baatiiwwan 3 kana keessa jiraattotaa fi dabarsaa jirra. Kunis tola ooltota garaagaraa qindeessuun hojjetame jechuudha. Waggoota muraasaas hojiin tola ooltummaa aadeeffatameera kan jedhan Aadde Adaanech kun ammoo akka biyyaatti tokko isa biroof yaaduu fi agarsiistuudhaas itti dabalan. ሀገራችን ኢትዮጵያ እየተቀየረች ነው። የሥራ ባህላችን እየተሻሻለ ነው። መተባበር መተጋገዝ እየዳበረ ነው። Biyyi keenya Itoophiyaan jijjiiramarra jirti. Aadaan hojii keenyaas akkasuma waltumsuu, waldeeggaruu fi tokko isa birootii fi dhaabbachuunis cimeera. Kun eessaa dhufe yoo jenne kanneen hojjetanii bu'aa argatan ofirra darbuudhaan jireenya warreen biroo tasgabbeessuu keessatti qooda isaanii bahachuurraa dhufe jechuudha. Herreegamtoomeen waloo yoo hojjenne ofirra darbinee warreen deeggarsa barbaadaniif qaqqabuun salphaadhaallee kantiibaa Adaanech akeekuun humna tokkoomeen dhaabbachuun milkaa'ina walootti nama geessaa jedhaniiru. ከተባበርን ካስተባበርን መንግስት የመሪነት ሚናውን ከተጫወተና የግሉ ዘርፍ ማቅረብ የማይችለውን ግብአቶች መንግስት ማቅረብ ከቻለ yoo wal deeggarre yoo wal qindeessine mootummaan akka mootummaatti galteewwan abbootiin qabeenyaa argachuu hin dandeenye yoo dhiyeesse akkasitti hojjetanii milkaa'uun ni danda'ama. Tokko baasii ofiitiin gamoowwan kana fakkaatan ijaaru, gama birootiin reefuu kanneen gara qabeenya horachuutti dhufan waldaaleen osoo hin hafin wal gargaaranii hojjechuun akka danda'amu nutti agarsiisaa jiru. Yoo waltumsine ni dandeenya kan jennuuf kanaafi herreegamtoomeen kan ijaarame hidha haaromsaarraa waa guddaa baranneerra. Inni bu'aa humna walooti. Aleessa biyyaaf oolmaa guddaa kan oolan amma garuu deeggarsa warreen barbaadan kanneen cinaa dhaabbachuun ulfina ta'us kantiibaa Adaanech Abeebeen hubachiisuun kan kennu eebbifamaadhaas ibsaniiru. Warri kan qabdan irraa qooduun lammiilee keessaniif tumsa taasistan kan facaastan dachaan hammadhaa jechuunis Aadde Adaanech Abeebee kantiibaan magaalaa Finfinnee galata qaban dhiyeessuun ayyaanni masqalaa kan milkii fi gammachuu akka ta'us hawwaniiru. መስጠት አያጎልም ተጨማሪ ገቢን ተጨማሪ ሀብትን ይዞ ወደ ቢዝነሳችሁ እንደሚመጣ እናምናለን። Kennuun nama hin hir'isu inumaayyuu eebba dabalataa dabalatee gara daldala keessanii akka dhufu ni amanna. Hojiilee biroo irrattis harka wal qabannee itti fufna. Lammiilee keessanitti aantummaa waan agarsiiftaniif galatoomaa. Ayyaanichi kan nagaa fi gammachuu akka isiniif ta'uun hawwa. የሰጣችሁትን በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም በጣም አመሰግናለሁ። Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee waltumsinee herreegamtoomeen yoo dhaabbanne daandii milkaa'inaarra imaluun itti fufaa ibsuun tola ooltota garaagaraa hojicha keessatti qooda fudhatanis galateeffataniiru.